Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya bakkuma jirtan nageenyi keenya kan inni irraa madde isin biraa ga'u jecha har'a maal qabattanii nu dhuftan yoo jettanii wanni isin qabannee dhufnee piraankii osoo hin taane mudannoo jireenya keenya keessatti jechuudha. Yoo mudannoo jaalalaa ta'uu danda'a. Hin beekamu ka addunyaa kana keessatti barruudha wanni hunduu jechuudha. Inni beekamaadha wanna isinitti hin jiru. Namni hunduu mudannoo qabaachuu ni danda'a. Mudannoo sun immoo tokkoof barumsa ta'uu danda'a. Tokkommoo bira darbuu danda'a. Tokkommoo ka ganaatti dhufurraa hubatuu danda'a waan tokko. Asuma waan beennu wal barsiisuun walitti immoo wal bohaarsuun aadaa haa ta'uu isin birattis niin jedha. Innaa asumaan goddinyaan tiyyaa anaa lolliin hojjedhu na bira jirti. Isheenis siifoo jedhamti. Innaa siifanii teenya baga nagaan dhuftee chaayinaa rafis aaddisiidha. Irraan laalinaa asumaan ka gaafii garasiitti dabarra. Mee mudannoo akkamii qabda? Mudannoo jaalala keessatti si mudatte yoo jiraatte annaa amma addunyaa kanarratti kaa wanti babarrataa dhufaaru waa'ee majaalalaa kana keessatti sila kaa namoonni hedduun jaalalli hin jiru jedhanii amanu. Irra hedduun nama tokko immoo jaalalli akka jirutti han amanus jira han beekus jira. Yaa kaasuun akkatti isaan fudhatanii maaliif jennaan namni tokko dhugaa nama jaalate jaalalli dhugaa sun akka jiru ni amana. Tokko ammoo sodaadhaan irraa ka'e way namni kun na dhiisa way namni kun na jaalata irraa jecha jedhamu irraa ka'e gubbaa irraa afaaniin qofa jecha si jaaladha jedhuuni way wal sobee wajjin jireenya isaa itti fuufaa yoo jiraate namni sun maalii fi keessa isaa dhugaan hin jiru waan ta'eef jaalalli hin jiru jedhee itti amanuu ni danda'a. Jaalalli garuu jira. Hunda biras jiraachuu baatu namoota tokko waan darbee dhugaadhaan wal jaalatanii dhugaadhaan walitti amananii garaa qulqulluudhaan wajjin jiraatan bira jiraachuu danda'a. Akkasuma gaa meetii foon mudannoo bareeda qabaachuu hin oolle irraa baranna. Nu faana gaa kottu. Maal si mudate mee? Anaan na mudate hiriyaa wayii tokko jiniin namni wal nu barsiisee jiricha gaa hojii sagalee ol qabi gaa hojii beeruut kana hojjechaa hin jira. Jaluu galuu ga'een achi mucayyoon wal nu barsiistee achi waliin haasofnee mucaa kana wajjin amma achi booda yoom dhuftaa jennaan gaafa kana jennaan okee gaafa akkasii dhufta taanaan si dheeganaan jedhee achi booda biyyatti na dheegee wal barree torbee biyya taa'etanii qaamaa naqeen isa argee waliin haasofne waan jiru hunda xumurree maatii qofa hin barsiisne malee waan hundaa xumurree isaan booda ammas ittanii iqaamaa koo hunda hojjechiifadheen gara Dubaayitti qe'ee dhufe. As dhufeen ji'a tokko yeroo ga'u birriin irratti erginaan jedhee achi birriin irratti ergee jennaan akka carraa'anii otoo akkaawuntiin baafatteetaniin ariifadheetanii nan ba'e nama irratti hin ergu hin qabu ofuma irratti hin kaawwadhee yaaddaa turanillee jechuudha. Achi inni gara gaafan ji'a tokko ga'u birriin irratti ergee jennaanii ani immoo lakkii birrii amma maatii irratti ergeeni maaliif amma jalqaba kana eebbaafis ta'e maalumaaf iyyuu ta'e maatiif ta'a jedhee maatii irratti erga jenna. Achi ati birrii jaallattamoo anaan jaallatta jenna. Ani siin jaalladha malee birrii mitiin jedhee. Ishee ergi birrii jaallattee maaliif immoo birrii isaan irratti ergitaree hamma kana waggaa hamma kana hojjette beerut keessatti isaanii gargaartittaa isaanii dabarsiteettaa. Har'a immoo maalidha ati immoo ofii keemmoo hojjetattu naan jedhee. Achi booda ani ofii koo hojjetachuun dhufe garuu eebbaafis ta'e waan hundaaf iyyuu ta'e isa jalqaba kana dirqamayyuu haadhaaf abbaaf haa ta'uun jedhe. Achi lakki atti bakka anaan hin jaallanne birrii qofa jaallatte bakka nagaatti naan jedhee torbee taa'ee naa daawwalee deebise. Anis aareetanii achuma ransin jedhe. Achi torbee taa'ee naa daawwalee nagaa nagaafatee ka'ee ergitee moo warra kee birricha jennaanii hin ergine anuun harkuma jira garuu madaamin kiyyaa naan laanne malee hin jedhe. Sagalee kolfara xiqqoo ishee. Achi na harka jira garuu madaamin kiyyaa naan laanne hin jedhe. Amma beekaa maaliif si laanne jennaanii anuma ammatti gaafachaa hin jiru. Gaafuma barbaade fi gaafadheetanii isaaniirraas otoo akkaawuntiin fudhatiin hin ergu maatiitti hin jedhe maaliif akkaawuntii malees erguu hin danda'ani. Achi booda innoo bakka maaliif ergitaree warra keeratti isaan maa kana bakka anarratti ergiiti annan dabarsaa fi naan jedhe. An akkaawuntii isaanii hin qabu akkamti dabarsitaa fi gara biyyaatti jennaanii siistiree kee beekaa siistiree keetti nan laadha naan jedhe. Isaan booda siistiriin koo lakkii siistiriin koo yeroo ufteet achitti sirraa fuutu hin qabdu dammoo ani maatii irratti malee yeroo nama irratti ergu walis hin barreessini hambartanii anaa fi ani wal barre anaa fi siistirii qofatu beeka malee akka anaaf si waliin jirru
maatiin hin barree kun salphinaadha lakki hin barbaadu jennaan ayi rakkoo hin qabu anaaf ishee wal mari'annee gara firaatti jijjiirree firatu narratti erge jettee ishee geessee warra keessa sarakkabdi jedhee adaa inni maatiitti erguuf otoo hin taane ofiisaa achitti hambifate asii anaan na jeequuf ture achi garuu jaalalli keessatti sobni tokko dhugaa walitti dubbanne yoo duune bareeda ture sobaan jaalalli galmaan hin ga'u yoomiyyuu taana achi booda bakka amma siistarii itti daawwaleetanii siistariitiin akkas jedheetanii yeroo isheetti himu akkasitti birrii kee irratti hin ergiini abbaan kiyyaa hin gaafata hin qorata na salphiste alli koo jedha abaarsamoo eebba barbaadda maatii keeraa naan jette achi booda bakka ishee bakka rakkoo hin qabu jedheen anillee jaalala dhugaa isaan jaaladheera isanan amana inni garuu naaf amanamuu dadhabe achi booda bakka ani lakki aduu sirratti hin ergu bakka maatii makaa akkaawuntii maatii ma fudhadheetaniini maatii irratti ergadha jedhee achi booda bakka ati birrii jaallatti bakka jedhee jecha hin taane natti dubbate yeroon jecha hin taane sana natti dubbatu aariin anis bilookkiisan godhe aariin bilookkiisa godheen torban 2 taa'ee silkii godinyaa isaatiin naa daawwale ani godinyaa isaati jedheen aarii mucaa kanaallee itti machuufan ture maal akkana jedhe maaliif gidduu keenya jira mucaan kun yeroo anaaf inni biyyatti wal argine sana achi isatti machuufan ture yeroon heeloo jedhu sagalee mucaadha achi mucaan sun yeroo na wajjin haasa'u nagaa na gaafatee ka'e haadha birrii jirtaa naan jedhe achi booda maal taatee abalu maaliif akkas naan jettaa jennaani ati nama jaalattee hin qabdu anatti jaalattu birrii makee jaaladhu hafi naan jennan ati maajinaa daawwaltire amma na qocolaa jiru si daannaan bilookkii na goote jennaan annani godinyaa keenyaatti si daawwalaa jiru naan jedhe bilookkii gochuufis maftii kooti dhiisuufis maftii kooti moobaayiliin harka korra jira kan kooti hundumtuu kan kootiin jedhe achi booda innoo bakka godinyaa sun harkaa fuudhe silkii yeroo inni harkaa fuudhu sanatti nan caallisee isa kanas bilookkiin goone isa kanas nan caallisee hin arrabsiines jechuudha maaliif ani jaalala dhugaa nan jaaladheera mucaa kana yoo jaalala dhugaa jaalatan immoo jecha baasuun baay'ee ulfaata maaliif inni illee yoo jecha natti baase garaa jabaate yookaanis jaalala dhugaa naaf hin qabu taana jecha yoo baase ani garuu itti baasuu hin danda'u maaliif jaalala dhugaa jaaladheera jaan ta'eef nan dhiisee jechumarraanii goddenyaan hiriyyaan goddenyaa isaa sun immoo jaalalleen goddenyaa isaa sun ana wajjin haasofte turte beerututti wal beennaa achi booda suuraa dubartii tokkoo fi suuraa mucaa hiriyyaa koo kana walitti qabdee naa ergite abalumaa inni kun immoo maajina irratti ergite jennaanii hiriyyaan abaluu ishee kanadha naan jette achi booda bilookkii jalaa baasee mucaan yericha gammudannoon ani irra jiru madaamii kiyyaa wajjin xiqqoo wal lollee achi boodaan biirootti deebi'eera biiroo keessan jira wal waan teenne jechuudha wal jeegne amma achi keessatti naa daawwalee jennaan ani aariirran jira aariin aariirratti naa walirratti dhufe achi bilookkii jalaa baasee tan mucaatiin maaliifati otoo jaallattee jirtu na jaallattee moo booda koo jaallattee jedheen isa gaafadhe beektaa achi yeroon isa gaafadhu ati haadha birriidha ati birrii makee jaalladhu anaan birrii naa laattu argadheera naan jedhee siniin jechuun barbaada guddaa galatoomaa waan dhaggeeffattaniif immoo yoon dogonkoree dhiifama guddaa siniin jedha. Birrii haadha birrii naa kennitu argadheen jira ati birriin kennitu waan ta'eef nagaatti siin jedha. Birrii keetiin kennineeti. Ani birrii koo siin kennine ittumaan adda baane bakka. Kanaafuu nagaatti jennaani karaa dudda lukkuu siyaa godhu jennaani. Kan akkanaa jechuudha boruufis ijoolleen bakkuma jirtanitti hedduu tokko keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan dhugaa jiru yoo walitti himne karaa kanaan hedduu kan miidhamaa jiru dubartii biyya arabaati. Dhiirri ammoo tasuma ta'ee lafumaa ka'eetii yoo gaafa si dubbisu maal gaafata seetan gaafa si dubbisu eessi jirtaa siin jedha eessi jirtaa keessi qorata biyya keessa jirtamu biyya alaa jirta siin jedha gaafa ati biyya alaa jira jettee halkanii guyyaa bilbilli sirraan bu'u jaarsas qabaadhu hiriyyaas qabaadhu bakka hamma ofii dandeessan yookaan nama isaaf gorfamu dabu taate si dabsuu yaala warra kee irraa miti jechuudha maatiyyuu qabaatte mana dhuunfaa keetiyyuu jireenya dhuunfaa keetii ta'uu qabaatte jireenya sanuu si diigsisuu deemaa jechuudha kuni maalirraa dhufe walamaanamummaa dhabuudhaan keessa isaaniitti birrii qofatti amanuudha kana hunda fide birriin immoo sheexaanaa dhufti hin dabarti pilis ijoolleen teennaa ijoollee oromoo waliin gowwoomsina homaa gatiin irraa dhufu hin jiru birriin har'a dhumata jaalalli garuu hamma duututti wanni dhumatu hin jiru yoo jaalattan dhugaadhaan jaaladhaa yoo dhiistanis dhugaa itti himaa dhiisaa birri dhaaytanii nama hin jaalatinaa
birri dhaaytanii nama hin jibbinaa hin jedha innaati immoo bagasii tafe yaa birri kee gan kenninee fi beekamaadha kun akka birri kee barbaadee dhufe osoo birri barbaadee dhufu baate durumaayyuu birri narratti ergi maatii kee irratti hin erginii yoo birri narratti ergu baate na wajjin hin haasoftu jecha jedhamu suni maalirraa dhufa dursumaa inni kasitti dhufeef birriidha malee bakka ati jirtuu fi birri ati lakkooftu sanii yaadeetu dhufe malee si jaalateetii miti kanaafuu rabbiin si jaalata waan ta'eef si wal jala si milissee jira isaaf itti yaadini maaliif jennaan carraan kee rabbii harka jira isaa harkaa miti kanaafuu rabbiin ka ofii fedhe sii kennuu danda'a hireen qooda rabbiiti wanti namni kamiyyuu hiriyaa qabaachuu dhabeef yookiin immoo jaalallee qabaachuu dhabeef namni heeruma dhabu hin jiru maaliif jennaan hireen qooda rabbiiti rabbiin ganama gaafa si kalaqu siif uume ni jira siniin jedha kanallee waa malee miti haan kaasne muudannoo hedduu tokko jechuun namni jireenya ofii keessatti muudannoo hedduu namatti wanna jedhu namatti dhaga'amu baay'eetu jira kanaafi asumaan warri hordoftoota chaayinaala gololchaatu hundumti keessanuu bakkuma jirtanii nageenyi rabbii isinirra haa jiraatu isiniin jecha asumaan immoo subscribe fi like share ishii jedhamtu san godha komentii naa barreessa yaada kiyya yaada ani qopheessu irratti qeeqasoo qabaattan lafa daakaa wanti bakkeen itti dogon soo jiraadhe bakka itti sirreeffadhu naafi natti maatii lafa naa godhaati isiniin jedha anna asumaan muudannoon kun wal gaafanna jennee turre dursa yeroo jalqabnu wal gaafii keenya hin xumurre ani ishii gaafadheen jira akkuma dhageessanu kanan na muudate jettee jirti isiin illee birri kenniteeti miti isii magate malee isii madhiise malee birri kennitee hin nyaatamne meeqatu jira ka birri nyaatame meeqatu jira ka mana ijaaree dhabe jechuun hedduu tokkotu jira garuu jennaan immoo dhiirri hundi kanaa miti jira tokko ani akka obboleetti ofiitti akka haadha ofiitti akka ilmoo ofiitti akka jaartii ofiitti dhugaadhaan an namaa yaadu an jireenya kee keessatti gammadii jiraadhu jedhee akka ati gammaddu fedhu yoo waan ofii isaati sii guutuu dadhabe san iyyuu yoo ati dandeettii isa qarqaarta taate si qarqaaree jireenya gammachuu akka ati jiraattu kasi godhu hedduutu jira asumaan dhiira hunda jechuu miti garuu takka jirti an dhiira hunda maqaa nyaattu maaliif jennaanii xannacha tokkotu foon hunda ajeessaa jedha oromoo mammaakee kanaafi mudannoo keenya kanaafiin itti deebinaa kutaa ittaanu asumarraa nu eeggadhaa kun immoo asirra dhaabbatee jira turtii gaarii nu wajjin godhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi